Galatoomi gaadhaman warri galataa argachuu qabu warra asii jiru. Warri isaanii hin qaban. Nuti sochii galateeffamuu hin qabnu. Amma dhabatutti eegaa. Nama gaddisiisa. Waan keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Of fuuldura bakka wal qabannee of fuuldura deemu irra bakka tokko wal maraa oolla. Diina keenya irraanfannee wal diina godhannee jirra. Akkamittiin abalu caalaa qabsaawaatiin abalu narra laafaadha. Ana abalu caalaa jabaachuun qabasoo hin taane waraqaatu narra laafaadha jechuu hojii godhannee jirra. Nu hunduu wal hamachaa wal komachaa oola. Miseensi hooggana isaa komata. Hoogganni lamaa wal komata. Dhaabuma tokko keessaa immoo miseensonni hoogganaa wal hamatu. Hunda isaanii ilaalamu. Tokkollee osoo kaan irra wayyee gaarii ture. Haala hamaa keessa jira. Tokko. Lammaffaa. Haalli keessatti qabsoo kun takkaa toraa ta'een beeku. Yeroo hundumaa rakkisaa ture. Keessattuu dhibdeen ji'oopolitikaa qabsoo kana gaafa jalqabaa irraa dura ture. Har'a asachuma jira. Caalaa hammaatee jira. Jechuun maal jechuudha? Har'a maaliif hammaata? Meen haala mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiruu fi warra isa dura ture wal jala qabnee ilaala. Mootummaa Haile Sillaasees ta'uu kan Mangistuus haa ta'u yoo xiqqaate biyyi lama mormitoota keessummeessuu irratti dantaa qabu ture. Sumaalee fi Sudaan. Har'a Sumaalee keessaan darbanii wayyaanii looluun hin danda'amu. Sudaan firoonfattee amma Sudaan kibbaa firoonfachuuf waraana iyyuu bobbaaftee jirti. Takkaa haala akkasii mootummoota kaaniif akka kana mijatanii. Kanammoo waan jedhi barbaadu hundaa guutti. Waan jedhu lafa yoo barbaada lafa murtee kenniti. Dantaa dinagdeetiin ofiitii. Karaa tokkittiin ittiin biyya Itoophiyaa quunnamuu hin danda'amu karaa Eritiriyaati. Sanammoo Tigraayitti ceesa. Yoo ilma Tigree ta'e malee namichi loluu danda'u hin jiru. Lafti nurraa haala. Tokko dhibdeen qabu. Dhibdeen qabnu kan biraa sadarkaa addunyaatti jijjiiramoota gurguddaatu ta'an. Ammas ta'aa deemaa jiran. Sadarkaa addunyaatti jijjiiramoonni ta'an gurguddaan kun qabsoo keenya irratti dhiibbaa gurguddaa qaban. Kana xiinxalanii akkasitti hoogganiiti mataa isaatiin haalli kun kanan balaa akkamiitiin as ba'e akkasiitiin as ba'e haalli akkasii qaba jedhee hoogganii lafa kaa'atee ofii qofa miti miseensa isaattis gad dabarsee barsiisee qopheessee qaree wal faana hiriiruu akka danda'amu tolchee deemsisuu barbaachisa. Kana gochuuf immoo waa'ee walii yoo yeroo hundumaa inni jabaan waa'ee walii yoo ta'e yeroo hundi sana ta'anii mari'atan hin jiru. Hafe kana yoo laatan kanatu hafe dhibdeen isa. Ani waan araaraa miti. Dhibdeewwan qabsoo kana dura turan osoo hin furin yoo deebi'anii araaramanii tokko ta'anis yoo caalaa faca'anii 11 ta'anis garaagarummaa qabu hin jedha. Maaliif jette jedhama? Namootatu dhibdeedhaa jennee jijjiirree ilaali. Dura jaarsolii warra duraanii 91 dura hoogganaa ture isaantu dhibdeedhaa jennaan yaa'an. Warri daaddaa tokko walii wajjin hafe. Isa booddee immoo hayyudurichatu dhibdeedhaa jennee hayyuduree buusan. Sun adda bahiinsa isa duraatti dhaqee bakka ga'e. Warri waliin hafes ammas komatee
kuma lama saddeet bakka namatti adda ba'e. Ibdeen jiru hin furamu. Araarri kun bakkuma duraan ture kuma lama saddeet dura turetti deebina yoo jedhame kuma waan jiru bahu. Garuu araaricha sababa godhannee ittiin of fuuldura akka qabsiisaa kaanfatu goona yoo jedhame furmaata qaba. Inni kun waan lammaffaa waan gaafatu. Amalli diinichaa kan reefu gabaabsee isinitti himee kan mangistuu irraa adda. Akka mangistuu lolaa maaliif wayyaanee loluu itti fufuu hin dandeenye? Maaliin addaa maaliin wal fakkaatanii akkamitti qabsoo keenya isee kanaa itti jijjiiruu dandeenyaa jedhamee hoogganni wal amanu qofatu taa'ee gara mari'achuu danda'a. Hoogganni wal jeequ waan akkasii irratti yoomuu mari'atee bakka tokkollee gahuu hin danda'u. Garuu kun furamuu qaba. Kun furamu malee akkuma barreetti qabsaa'uu yoo itti fuufne bakkuma tokko naannoofna malee of fuuldura hin deemne. Tokko. Lammaffaa akkitti tarsimoo qabsichaa lafa keenya keessa deebinee ilaalamuu qabaan jedha. Kan haaraan eegan yeroo baay'ee hin jedhikan. Ammas itti deebi'uu hin barbaade. Maaliif gaafa dhaaba kan ijaarree jalqabnee humnoota habashaa lamatti turan. Tokko Meesoon jedhama, tokko Ihaappaa jedhama. Namni keenya barataa dabalee nutti dhufee Meesoon nu wayyamu, Ihaappaa nu wayyamu jedhama. Lachuu wayyoo karaa haaraa barbaachisa. Kan keenya ka ta'e, kan jaraa keessaa filachuu qabnu, kan keenya ka ta'e baasuu qabnu. Nama lakkoofsaan hedduu bicuu ta'etu karaa haaraa kana saaquu irratti wal ta'e. Barataan Oromoo irra guddaan jala namaa keessaa filatee wal fixee dhumate. Sun murtiin sagantaan tarsimoon yeroo bu'uureffamee lafa kaa'ame hamma 91 beeksise. 91 booddee nutis ni jijjiirame. Nummaan ofii keenya akka hoogganaatti gariin keenya hin dulloomne maaliif dhoosuu barbaachisa. Gariin immoo nama politikaa ta'uu jalqabe. Nama qabsoo ta'uu na beeku. Sana qofa miti. Gaafa nuti mootummaa ce'umsaa seennu sadarkaa addunyaatti jijjiiramuu buqqaasaan ta'e. Lola qabbanaawaa kan jedhamu sadarkaa addunyaatti deemsifamaa turetu injifannoo warra dhigaatiin bakka ta'e. Naannoo keenyatti biyyi tokko ni dhabamte. Somaaliyaa kan jedhamu. Biyyi haaraan tokko Eertiraa kan jedhamu dhala. Mootummaan gosa kaan arginu kartuun aangoo qabate. Wayyaaneenis mootummaa warra nuuf duraan turerraa amala addaa kan qabdu dhuftee shaggar aangoo qabate. Nuti garuu sagantaa keenya kanuma durii sana naannessina malee kanaa wajjin wal gitu, ilaalcha kanaa wajjin wal gitu, haala kanaa wajjin deemu wal falminee lafa kaa'uu danda'a.